Guyyaa har'aan tana addunyaa hundarrattu Itoophiyaa dabalatee jiini ifa dhabuudhaan dhiigee gurraacha'aa jira. Guyyaa har'aan tana addunyaa irratti jiini dhukkubsachuudhaan gurraacha'ee jira. Asiin dura jiini akka kusuufuu fi ifa akka dhabuu dubbannee turre guyyaa har'aan tana iddoo hedduutti jiini ifa dhabuudhaan gurraacha'ee jira. Rabbiin zambii keenya hunda nutti haa araaramu. Addunyaa irra warri jirtan hundi keessanuu sadaqachuu fi ibaadaa gochuu haa heddummeessinu. Jiini addunyaa irratti iddoo baay'eetti haala kanaan gurraacha'uun kun dandeettii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kan argisiisuu fi gara Rabbii ji'a kana gurraachessee ifa isaa irraa kaaseetti achi deebinee tawbaa haa heddumme. Yeroo ammaan tana biyyoota addunyaa Makkaaf Madiinaa dabalatee biyya keenya jedhee hundi isaaniitu du'aa'ii kadhachaatiin jiru, salaata kusuufaa salaataatiin jiru. Jiini ifa dhabuu fi gurraacha'uu kanaan wal qabatee amantaan Islaamaa istighfaara yookiin araarama kadhachuu heddummeessaa, du'aa'illee godhadhaa akkasuma sadaqaallee heddummeessaa jechuudhaan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbatanii turan. Guyyaa har'aan tana iddoo baay'eetti magaalaa Finfinnee dabalatee iddoowwan garagaraatti salaanni kusuufaa salaatamaa jira. Namoonni baay'een qalbii cabanii Rabbii isaaniitti waywaataatiin jiru, Rabbii isaanii kadhachaatiin jiru. Rabbiin maasiyaa addunyaa irratti hojjannuuf jecha ji'a gurraachomsee ifa dhowwee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettiin isaadhaa guddaadha. Hundi keenyaahuu tawbaa gara Rabbii deebinee Rabbii keenyatti iyyata galfachuu qabna. Gama Rabbii deebinee araarama kadhachuutu nurra jiraata. Jiini uumama Rabbii keessaa tokko yoo ta'u, osoo ifaa jiruu guyyaa keessaa ifa isaa dhabee gurraacha'uun kun mallattoo namni addunyaa kana gubbaa irratti badii heddummeessuuti. Rabbiin yeroo barbaadetti ji'aa fi aduullee dhaamsee gurraacheessuu dukkaneessuu akka danda'u nutti argisiisee jira. Rabbiin nuufis haa araaramu. Gabroota isaa hundaafuu dilii isaanii Rabbi haa dhiisu. Nama addunyaa kana gubbaa irratti Rabbii isaatii waliin wal dhabu Rabbiin nun taasisini. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.